taatti qabsaa'amu qaba. Akkaataan itti Oromoo tokko godhantu jira malee Oromoo addaan diiguudhaaf hadduma fiiltara argattee TikTok irra gabbaatee Oromoon kutaa kudhanii intala dullattii dheengaddaas kaayiroo kana keessatti zabanyaan kabalee jennaan asii jaarmaanii seente tokko ummata walitti kaaftee sii waci tukkatiitis nama taate artiistii ofiin jetti sagaleen sii boo'ichaaf hin taane intala udaan udduutti naqatiin kaayiroo kana keessaa dheengadda jaarmaan seentee Oromoo walitti kaasuudhaaf Oromoo kutaa kudha tokkooti gootota kutaa kudha tokkoo keessaa goota kutaa kudhanii dhiyeessa jettu sanas hin dhagawan. Isii akkasiitis nama dhaga'u miti yan abdusee jechuun kan hin sittimu Oromoon kutaa tokko hundi keetu warri miidiyaa kanarraa iyyitu fooloof laayikii akka waan birrii wayitti lakkam nutis dhuguma bara 14-15 iyyaa turre garuu nuti dhugaadhaaf Oromoof iyyaa turre malakka keessan kana fooloo guddifachuudhaaf nama gootaaf quuqame fakkaatte goota dudduba goota koosiifa wareegamaa manaamin wayyoo naqabaa nagadhiisa abbaa jifaar koo jaarraa abbaa gadaa koosiifan du'aa nini kottuutu jette wallaahi nama mana keessaa barriitti hin bannedha warra dhagoota ta'e abbaa jifaariifan du'a abbaa jaarraa abbaa gadaatiif nan du'a achi ganda kootu qame wayyoo jettu kun hundi keessan sobdoota. Eessa turtani bara Oromoon sagalee barbaadu? Bara Oromoon sagalee barbaadutti gaafa Oromoon dhugumaan tokkummaa barbaadutti eessa turtan? Kuulii keessan dalagataa turtan. Shortaa jalaa fiigdanii intiniitti caccabaa turtani warri dhagoota taatanii gabbaatanii Oromoo xiqqeessisan. Ummata kiraayii manaa kaffalatee jiraachuun itti ulfaannaa mataan itti zooree jennaan gabbee jedhu kan jaarsummaan dubbatamuu qaba. Goota keenya xiqqeessite nutis immoo ganda jaraa xiqqeessuu qabna jetti. Ijoolleen keenya sofeegaa warri jimmaan bakka buune jettanii akka waan jimma bakka si buufate maatiin keetu bakka si hin buufanne obboleessi kee bakka si hin buufanne maatiin kee sin beeku barate erga biyyaa baate waggaa 7-8 nama biyyan dawwalintu gabbayee dhagu akka gootaatti asirratti bahee afaan bana bar maatii dawwaleen beeku bar warra asirratti afaan banu kun warra maatii quban qabne maatiin jiraachuu quban qabnetu gabbayee hadha goota ta'ee asirraa jimmaan akkana goona jimmaan akka waan har'a bilisa baasanutti. Akka waan hadha arsii bilisa baasanuut akka waan haraa isaanii gootota fiishkaawullaa dura hojjetan biyyatti mallaqa walitti qabadhu galiitii waan ittiin jiraattu maatii kan keerraa waa tokko jijjiiri rakkin mana citaa keessaa maatii kee baase asirra miidiyaarra baatee gandaan akka waan asseesee tiiktookiidhaan daataatu waayifaan madaamee sirraa cufte yookiin otu arabni waa daataa sirraa cufte waan ittiin online seentuun qabne akka waan gootaa tasirra baatee gaafa jimmaan ummata meeqa xiqqeessitu gaafa harargee ummata miiliyoona meeqa xiqqeessitu gaafa harargee ummata miiliyoona meeqa xiqqeessitu gootuma hadha ummanni biyyi guutuun harka jiru obseetii bar. Batalee shamarran tokko utuma daamina siin taaliyaa innal kushulish jette kaballaan mana keessa fiiskitu gabbaatee goota guddaa ummata isaatiif waa meeqa godhe xiqqeessitu kashilebbeen kaballaa madaamiitiin tokkitti girgiddaatti buutee rafaa bultu gabbaatee kutaa namaa xiqqeessitu na dhibdiyan. Batalee warra akkasii ooleyyii kana jalammoo warri deemtan itti muddi goota koo itti muddi ebaluu koo qabsaa'aa keenya qabsooytuu keenya jagnittii keenya jettan isin ofii keessanii sangoota isiniin jenna hooleyyii warri hoola akkana jala deemtan giiftiidhaan laayikiidhaan itti muddi dhuguma goota koo jimmaan baduu qabdi jimmaan keessa kan arsiin baduu qabdi harargeen baduu qabdi jettan isinis hooleyyiidha bar shamarran ta'ii dhiira ta'e of ta'ime hundi keetu dura maatii kan keetiif waa godhu dura ofii keetiif waa godhu. Of danda'i nama ta'e jiraadhume dur biyya baqaa keessa teessee daataa waayifii sii intiniin madaamii sii batte waayifaa madaamiitiin goota of hin godhin goota ta'uun biyya ofiitiif waan guddaa guuchuu waan godhamuu qabu akkamitti biyyi kan keenya nagaa taate akkamitti maaliif baqatee biyyaa baatee afaan bantaree otoo dhuguma biyyi kan kenninii ta'e ati namni maatii kee waa fayyaduu dadhabee ofii biyyaa bahee biyya namaa keessa taa'e afaan banu kun otuu biyyatti galees waa tokko gochuu hin dandeessu kashilabbee taraa ta'u bilbila sirraa fuunaa waa tokko gochuu hin dandeessu bara. Abdusee kottuuti jimmatti galiiti arsiitti dhukkeerraa kaafna abdusee kottuuti jimmatti galiiti harargeetti dhukkeerraa kaafna abduseen si wajjin gaddeebee dhokkee nama laaquu miti baran an nama of danda'ee mataa kiyyaan jiraatu an nama dhimma ani jimmatti dhaladhu jimmaaf hin dhalanne ani Oromoof hin dhaladhe ani Oromoo ta'e hin dhaladhe malee jimmaatti waan hin dhaladhe fadha hooleeyyiin tokko gabbaatee jimmaa waa jette yoo ta'e hanga sababni hin gabbaa'e harargee guutuu xiqqeessuuf hin jiru. Namittiin amma dullattiin gabbaatee immoo jimmaa waa jette sunis immoo harargeen bakka buufatee dhaqiitti jimmaan nu arrabsu jedheeti miti. Harargeen ummata kabajamaadha ofiifuu rakkoo keessa jiru yoo dandeesse harargee ummata sababa waan adda addaatiin beelaan maaliin dararamaaru sagalee ta'e yoo oromummaa qabaadha ofiifuu rakkoo keessa jira ummanni harargee sababa dullattii jireenyi simmeetiin mataa bahee jennaan dhiirri muka gogaan tuquu didee gaafa simmeetiin mataa bahee dullattiin tokko maraatti shamarran seetoch simmeet siyaasaa bidaachoo yaabdaallu
Shamarri gaafa simmeetiin itti jabaatan illee salaamataa jechuun ni didee abdii kutatan ittiin uummata walitti buusan barbaadu. Yoon ajanda gaalu akkamitti namni na arguu qaba mul'achuun qaba jettee gabbaati. Namni quban qaba. Dullattiin barri itti darbee malee kan sagaludduu keessa xallaasee jedhe Oromoo uummata Jimmaa guutuu bakka yookiin Harargee guutuu bakka buutee Jimmaan xiqqeessuu hin dandeessu. Ofiifuu asitti zabanyaan isa dabbartee jennaan kaballaan girgiddaatti buusee dhiiga taatee sababa Oromootiyyuu Amaarrina qaxaqaxxe jettee nama asii jaarmaan deeme bar. Intallammasin nama gootanii Nasraan akkana taate sababa kan Harargee xiqqeessuu qabna jettan ijoolleen keenya of taragaagaa ijoolleen Jimmaa nutu beeka warras jiru. Waa'ee Nasraa akkasiin asii kaballaa zabanyaatiin girgiddaatti buutee zabanyaan dhiiga bichaa godhee jennaan waan Oromoo ta'eef Amaarrina tumtee waan Oromoo godhatti birmadhaa jettee jennaan ajandaa buukirnyaan manninti ni godhee fi jaarmaan hin deemte. Achimmoo erga deemte dhiirri salaamataa jedhuun hin jiru bifa isa jaldeessa fakkaatu kanaan bifa jaldeessa kana baadhattee dhiirri salaamataa jedhu dhabnaan irraa ajandaa uummattee immoo uummata Jimmaa kutaa 11 utuu hin taane Oromoon kutaa 10 jettee gootota Oromoo keessaa Abbaa Jifaar hambisti. Oromoo ijoolleen keenya miira keessa galtee Harargee xiqqeessa jette. Ijoolleen keenyas miira keessaa baha. Isinis Jimmaan bakka buutanii namni Jimmaan bakka si buufate hin jiru. Warra Jimmaan bakka buunettee sababa nama tokkootiin Harargeen xiqqeesseetu atillee Jimmaan bakka hin buutu. Dhugaan si himaa miti. Ati Jimmaan bakka hin buutu yoo waan dhuguma Oromummaa qabaate taragaagga'i taa'iiti maali jedhi nagaadhaan intalli kun dhuguma mataan sii nagaadha moo nagaa miti jedhi haas jedhi. Gadi utaalteetuma suuraa jaarraa abbaa gadaa gadi fuudhee jijjiiruun qaba. Suuraa jaarraa abbaa gadaa guggubuun qaba. Warri jettu kun ati guddifata Jimmaan keessaati. Harargee keessaas gabbaatee kan ganda namaa xiqqeessitu yoo jiraate Harargee taatee dhaqxee Jimmaan hin arrabsa Arsiin arrabsa jetta taanaan ati warra Jimaatti akaafuudhaaf Harargee keessa dhufe afaan Oromoo barate siin jennaan. Ati Harargees bakka hin buutu. Nama kamuu ta'e kutaa kamitti dhaladhu Oromoo xiqqeessite taanaan ati guyyaa keessatti dhalattee afaan Oromoo barte malee namni Oromoo ta'e Oromoo xiqqeessu kamuu hin jiru. Amas fakkaattota warra jaallatamuudhaaf fuula bitachuuf tiiktookii kanarraa afaan banu. Gaafa wayyaalaan abbaan argite gabbaatee goota kutaa tokko xiqqeessite jaarsummaa dubbannettee fooloo guddifachuuf nama aguurrattee kottaa jaarsummaa dubbannaa jettu afooda bitaa situyyuu nurratti baasaa jira wayyaalaa waslaattaa abbaa arge. Kan bifa jaldeessaa nama fakkaanne jaarsummaa dubbannaa fi fidaa ebeloo kana godhee dhiifamaa gaafatu. Dhiifama kan keetii wajjin hudduu harree seenaatillee kan dhiifama gaafatu jettuun. Dhugaan siima. Waslaattaan tokko Oromoo kutaa uummata miiliyoona meeqa dhiifama gaafattee dhiifte eenyu sii beekaadha bar. Namni tokko akkamitti ganda bu'ee ebeluu jaarsummaa dubbannaa ganda akkana godhee fidaa jaarsummaadhaan araarsinaa minaaminiyye. Hudduu harree seenii siin jenna warri jaarsummaa sheekota ta'e. Maal ta'e jaarsummaa akkasiitti seensa taanaan atillee ajandaa barbaadde asirratti mul'achuu barbaadde malee Oromoodhaaf waa tokko gochuuf miti. Oromoodhaaf namni waa gochuu danda'u qabsoo Oromoo irratti waan isa barbaachisu hundee gara tokkummaa Oromoo irratti iddee Oromoon itti rakkate irratti tokko ta'ee sagalee ta'a malee waan uummata Oromoo qoqqoodu akkanaa qabattee gadi baatee jaarsummaa dubbannetti afaan hin banu. Hoolaa gurguratee biyyaa bahe. Yaa ibnal kalb siin jedha Abduseen. Yaa ibnal kalb yaa hooleeyyee hoolaa gurgurattanii biyyaa baatan nu rakkisina. Nuti tokkummaa barbaanna. Nuti uummata keenya wajjiniin jaalalaan jiraanna. Jimma bakka sin buufanne amma ijoolleen keenya gabbaatanii asirratti amma Harargee tuquudhaaf karoora qabattanii footoo galabbattanii gootota intanii gootan kun isin of baraame dura biyyatti bilbilaati an kan eenyuuti an Oromoodhaa jedhe of gaafadhu. Maatiin keessiifaa. Yoo Jimmaan taate dhugumaan ijoolleen Jimmaa safuu qabdi. Duudhaa mataa ofiitiin akkaataa itti dubbatanu qabdi malee gabbaateetuma suuraa namaa galabbattee ganda namaa keessaa waan jedhu. Harargee keessaas warra gabbee kanatti Jimmaan guutuu arrabsu. Kutaa biraa arrabsu. Arsii keessaas warra akkasii yoo jiraate ijoolleen kutaa keessanii ofirraa dhowwaatu. Bakka nun buu jedha. Isinitti hima. Dhagaa. Dhageessu. Warra akkasitti uummata keessan bakka buunee dubbanne jedhan isin dubbachuun dandeessan waan warri koomentii jala teessaniitti muddeettanii dhuguma maqaan ganda keessanii gaafa arrafamu isinis nama bar koomentii jala teessee goota koo itti muddi akkana jechuurra atis gabbayitii dhugaa jirtu dubbadhu yoo dhuguma Oromoo taatee quuqama Oromummaa qabaatte gandi kamuyyuu Oromoodhaaf tokko wanti qobaatti Oromoodhaaf waa godhe hin jiru. Harargees ta'ii Arsiis ta'ii hundinuu Oromoo kutaa 11ti haga mataasaatti waan gahee mataasaa Oromoodhaaf godhee jira. Malee ana kana ani mucaa beluuti ani reebelu kana jettee asirratti afaan hin banin bu'aan ati buusuu dandeessu hin jirtu. Sanuu biyya namaa keessa teessee. Sanuu biyya namaati bar warri baay'inaan amma ajandaa uume uummata Oromoo walitti buusu baay'eensaa
Ati guuttatu dhabee fuuli waan nyaatu waan fuulii dhabee biyyaa yaa'e baay'inne warra biyya alaa taa'u bar takka ijoollee biyya keessa teesse ajandaa uumte akkanatti gandaan nama walitti buuftu argeen beekan. Kanamma ajandaa uumee fooloo guddifachuuf laayikiidhaaf afaan banu hundi isaa warra garaa guuttachuudhaaf biyyaa yaa'e bar kaan Suudi Arabiyaa keessa jira kaan Jaarmaan jira kaan Suudaanii kana jira Yamaniin keessa jira bakka adda addaa guuteetiyyuu waayifaa dhagaa. Hadda nyaata nyaatte asiira garaa guuttattee taati Oromoon jabaan si malee hin jiru ati qabsaadha. Gootaati. Maatiidhaa kuma diigdamootu gaafatame erguun danda'u barinna kanas irratti laayifii banate halkanii guyyaa Oromoo walitti buusaa oolu kun. Obboleessa kee dhukkubsatee mana yaalaa jira kuma diigdama kuma soddoma masaatii kanatti erguutu inni isaa laayifii irra jiru waan erguun qabu. Gooticha kanatti biyya guutuu walitti buusu kun. Oromoon kutaa kudha tokko nagaadhaa wajjin hin jira obboleessa kiyya. Jimmaan Harargeera Arsiin hundi Wallaggi kutaan Oromoo kutaa kudha tokko takka namni Oromummaadhaan walitti bu'ee wal xiqqeessa hin jiru. Numa warra miidiyaa kanarraatu asirratti ol bahee goota laphee dhiibe. Anakkana ebeluun anatu du'arree kana godhee qabirii keessa haadha baasanii arrabsaa. Jagna amma warra akkasii fa'i goota kootti muddiyetti shamarran tokko. Shamarran manatti malee kan abaaree akkasiin hin heerumte illee hireen jalaa darbe. An dhuga rabbii. Takkaan nama gaariidha nama arrabsuun argine. Namni gaariin nama arrabsu waan isaan beeku. Uumamuma kun dhiirallee yoo ta'e uumama bulguufa fakkaatu kana uumuu beetu. Uumama bulguu bifa namaa hin qabne kana gabba'ee ganda nama arrabsa dhugaa rabbii dubbachuu yoo ta'e. Shamarran heeruma dhabee manatti dudulloome wayii. Ilkaan akkana godhee intini jedhu malee shamarran babbareedduun safuu qabdi Oromoo fakkaatu takkaan nama arrabsite ganda namaan arrabsite. Shamarran dudullacha uumuu wayii. Jedhu bifa namaa hin qabne gurguddaa kan nama sossodaachetutu gabba'ee ganda namaa arrabsa akka jagnaa goota ta'e. Dhiira cafaree jedhaa wayii waan otuu laal mukaan akkana tuqeeni shamarran illee saataan jenne abdii kutatee gabba'ee keessaa oolaa bar. Mee wanta kana taajabdanii takkaa dhiira Oromoo fakkaatu wayii safuu Oromoo fakkaatu bifaan illee ta'u Oromoonni babbareedaa bar. Oromoo safuu qabas haasaan isaan bareeda biftilleen bareedaa bar. Warri har'a Arsii keessaa Jimmaan keessaa maal keessaa gabbaanii Oromoo xiqqeessan kun bifa isaanii ilaalaa jala otuu fiiltarri hin jirre fiiltara kaasiitii Oromoo arrabsitu wanteeti asumaan laayifii cufatanii badu bar. Bulguu ija afurii fakkaatu hundi isaanii. Shamarran ta'e dhiira bulguu. Bicuma sii namni Abdusee fakkaatu tokkotu nama arrabsee ta'u Abdusee dhuma kana. Abdusee ilma Oromoo takkaa anaa gandummaa keessa galee dubbatuun argitan bar. Maaliif? Dhiiga kootu dhugaadhaan waan Oromummaa qabuuf natti dhaga'ama gaafan ka'ee Arsii arrabsuu jedhu gaafan Harargee arrabsuu jedhu maali ani akkamittiin dhiiga koo arrabsa akkamittiin Harargee arrabsaa Jimmaan faarsuu danda'a kan jedhu natti dhaga'ama. Warri immoo walaamoo bifa namaa hin qabne bulguun kun yoo haadha fi goota kutaa kamii arrabsan jarretti hin dhaga'amanu jarri hadhuma waan asirraa afaan banan qofittiitu jira gammachiisa waan ta'eef. Na dhaga'a. Warri TikTokii kana irratti kanaan booda nama arrabsitanu ajaja Dr. Abduseetiin ala tokkoon kan kee kutaa Jimmaa keessaas ta'e kutaa kam keessaas ta'e gabba'een kutaa tokko arrabsa taanaan anaa walitti buuta likkas gabba'allu. Sidib koone kanee balaatti saddabe. Hin dhiifne bar nuti amma nu dabbareenaan cuucatti asirra ol baatee maqaa Dr. Ammaafin ofirraa jijjiireen. Dr. Abduseetiin ni jalqaba waggaa 8 dura Facebook irratti moggaafate anaa bar. Harma fanayyi doktora sa jedhu biraa haqee Abdusee qofatti moggaasa. Hooleyyii baay'atte shamarran jedhee hooleyyii adda kanatu Doktor Ebeliyyoo dabbareenya ከነዚህ በጎች ጋር ዶክተር ተብዬ ከምጠራ ይቅርብኝ jedhee maqaa ofirraa jijjiireen. Bakka fiiltarree hundaayyuu nama godhee jennaan asirra ba'anii ganda namaa arrabsaa oolu. Bagoች bag የበግ ተራ ልጅ ገበያት ያፋን በንቲ በር ሜዱረ ቢፈነ ማቀባዳ ማሎ ቢፈነ ማቀባዳ ዱጋረቢ ቢፈነ ማቀባዳ ዲረሰ ይሸመረን ገንደ ከሞቱ በከም እንዱረ መስታውቲ ከሰቶ ፊላሊያን ዱጉም ኦሮሞ ፈካዳ ኦሮሞ ፈኮታ ከኮቲቲ ጀ አቱ ነማን ረብስቱ ጋፈስ ደዩስ الخبير በክ የበግ ልጅ ሆላ ጉርጉረቴ ብያ በያሲ ደለገቹዳም እንትኒ የዱቱ ገበ ጎተ አረርጌ ጉቱ ጢቄሳ ጅማን ጉቱ ጢቄሳ ጃራ አባ ገዳ ኦሮሞ ዳፍ ጀቸ ዋሜ ከጎደ ጢቄሳ አባ ጂፋር ኦሮሞ ዋሜ ከተ ጢቄሱ እንደንደሰኑ በርስ ደሞዝ ዲከን ከያት ጂአቲ እንትኒ ጎቱ ሲዩ ኦፈተ ስራጀ ጂሬ ዋሜ ከጀዳን ጅሮ ከመቲ ዋይ ኦሮሞ ኡመተ ሚሌ ነሜ ጋዱበታል ያ ኢብነል ከል ያ ኢብነል ዲቅሊሽ ያ ኢብነል ዋሊድ አፋና ረብ ፋኩታ አዳ አዳቲን ሲያረብ ሳበራን
malee arraba jechuun ebeluun hudduu maalii keessa seenii qabrii keessa akkana ta'e miti arraba jechuun. Akkasii bar arraba jechuun cal jedhaniituma qabrii keessa akkana godhii hubeexee mana kun arraba miti. Isin Oromoon akkasitti nama arraba. Oromoon akka abdusee kanatti dhugaa sitti የመከረ ይሰድባል። ቦሪራ ካፍቴ tokkoon si jimmaan keessaa gabbaate an akkana jimmatu tuqame harargee tuquun qaba jettee dubbatti taanaan na amani ani lekkaas gabba akka cela anamma inni የጅማ ልጅ ነኝ